warahmatullahi wabarakatuh. Akkasuma warrootni amantaa biraa nageenya kiyya bakka jirtanitti sun haadha qabu. Iddoon irra itti argamu godina Arsii aanaa Seeruu iddoo Hadiidoo jedhamutti argama. Akkasuma eegalee gaddaati erga guyyaa torbanuu saddeetii sin bebbeessitu turre uummanni keenya Arsii qe'ee ofirraa godaanan jennee isinitti beeksisu turre. Akkasuma immoo uummanni keenya gaafa qe'ee ofirraa godaanan qabeenya ofii gatanii lubbuu tiyyaan nabaasii qabeenya ofiitirraa buqqaanii faffaca'anii ganda namaa keessa jiranii uummanni kun hangama iddoo itti qubatamuun arganne waan keessa galu waan uffatu qabu waan nyaatu qabu waan dhugu qabu uummanni keenya akkuma argitan baay'een isaa uummanni kun uummata naannoo danqara iddoo kun argitan kana keessa siyaada ka fageenya irraa dhufee akkasuma bakka birallee ka kanarra baay'eetu jira. Uummanni keenya akka gammatanitti nama naannoo 17 itti gammatamaa jira. Hanga ammaatitti nama 11 nu bira ga'anii baay'inni isaanii abbaa warraati kun maatiin alaa baay'inni isaanii baatiin alatti nama 17 itti gammatamaa jira hanga ammatti. Akkasuma uummata kana keessatti manguddoota dubartii ulfaattu argama. Dubartiin teennata ulfaa muka jalaatti isin agartan kana jalatti immoo argataa jirti. Haati teennaa manguddoonni teennaa danqaraa kana keessatti aduu rooban qorraan dararamaa jirti. Akkasuma uummanni Oromoo viidiyoo kana rabbiin laaffiseef sheer tokko linkii nu godhiitii nama qaamni ilaallatu biraan gahii. Karabbi laaffiseef gargaarsa uummata kana bira kan bira dhaabattan isin gaafanna. Uummanni isin argitan kun haadholiin teenya ta'e fuuldura keenya jirtu dubartiin ulfa jira. Akkasuma manguddoo dubbatanii hin dandeenye taqaaman sochii gochuu hin dandeenye nu keessatti argama. Wallahi waan hedduu silaa dhageettii namaatiif gurra namaatiif waan silaa hin himamne waan akkas silaa dhageettii namaatiif tolle arginee dhagayaa jirra. Waan baay'ee ulfaatu akka jedhanitti masgiidni ganda kana keessatti argamu masgiida 19 masgiidni isaanis cufamee jira. Akkasuma manni barumsaatis hin jiru. Kunneen laaftudha. Uummanni kun amma waan nyaatu hin qabu waan dhugu hin qabu akkuma agartan kana baay'inni uummata kanaa nama mana hin jedhamne akka ajakiyyaan argetti dubartii 19 danqaraa kana keessatti muka jalatti dhahee daa'imni 4 deebi'ullee ajakiyyaan argee ragaa qaba. Sababni daa'imni kun deebi'aa jirtuuf kan itti dhalatte muka jalaa daa'imni kun yoo dhalatte uffata ittiin qaban hin jiru. Sababa qilleensa dheef daa'imni 4 irraa akiramanii jiru. Uummanni keenya akkuma agartan kana sharaan jala isaan mataa qabatan wanni isaan uffatan wanni isaan nyaatan hin jiru. Uummanni kun mara akkasuma warra gama laayiviitiin gurgurree wanni nu jiraan genne waan muraasa. Uummata keenyaaf baqii miti, uummata keenyaaf gahaa miti. Uummanni keenya baay'eedha. Nama lubbuu bichaan bahee namni agarsiisitti argaa jirtan kun amma manguddoota hayyotii teennaa namaatiin hin maliintu bakka kana dhaabataa jira. Akkasuma immoo nama gurguddatu jira yaadallee irraa fuuna. Akkasuma warri hagammaa nu gargaaraa jirtan gama miidiyaatiin galatooma ulfaadha rabbi jazaa keessan isin haa kafalu isinii jedha. Akkasuma nama birarraa yaada fuudhaan faana bu'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alataa ganda Hadiidoo inda saanaa Seeruu godina Arsii jedha. Iddoo kanarratti immoo haala rakkootiin uummanni baqatee haawwanni baqatanii daa'imni baqatanii dubartiin keenya immoo alatti akka aadaa Oromoo sanitti kunuunsa qabanii alatti alaa jedhanii daa'imni kun qilleensa kanaaf faalamaatti yatti aansee ilmaan Oromoo sittoo dandeenyatti bullaan laawwataan irratti ala jirtu gubaacha naagootaa jedha. Dhugaatii fudhannee nyaata fudhannee uffata fudhannee qabeenyi duraa manca'ee ijooma takka hin fudhanne jechuudha. Akka uumama rabbii gaafa garaa haadhaa jirtutti jiraata. Kanaaf eenyu nabdii rabbii fi isin ilmaan Oromoo warra bayaaseensa kibbaa fi kaaba jiru. Kanaaf gaddaa jirra. Dhaga guddaa kun agartan baay'inni uummata keenyaa hanga har'aatti dhiiraa fi dubarri warri gadi baheetiin baala jala jiru jechuudha. Karoobaa fi aduun asitti isaan haala malee itti ulfaateetiin miidhaga guddaa argamsiisaa jiru. Waan uffaturraa waan nyaaturraa waan dhugurraa sadarkaa kanaan miidhamee gadadoon taane keessa waan jiraniif ilmaan Oromoo bakka na dhageessanitti isin immoo gumaacha naa godhuu isin gaafadhaa jedha. Kanaaf gisee natti hin dheeressitanii daa'imni harkatti hin miidhaminii jaarsa baay'inni isaanii 11,000 hawa 17,000 daa'imni immoo kanaaf malee kana immoo bakkannee jirraa gabbaanee jirraa biyya keenya irraa kaanee ganda keenya irraa qabeenya keenya irraa kaanee jirraa kan immoo kaan gasbee keenya qofaan jalaa kaane malee qabeenyi manni wanni nu qabnu akkitti iddoon gubatee iddoon akkasitti jira. Isin uummanni Oromoo bakka jirtanitti ijoolleen biyya alaa diyaaspoora waan qabdanirraa nu gargaaraa isin jedha. Nama biraatiin immoo kana keessa manguddoon eegan qabu ilmoo deemuu hin dandeenye ilmoo deebi'ee abbaa irraa
nama jalaayyuu baqatee hin dandeenye. Kanaaf isin warri dandeettii qabdan gama miidiyaatillee ta'ee gama immoo deebi'eetiin manni biyya alaa jirtan daaspooraan gargaaraa isinii jenna. Eegana irratti ba'uu keenya gadi eegana immoo homaa qabeenyi isaanii afaan haa ta'u ammallee qabeenyi isaanii olaa hiiku eegana ammallee homaa qabeenyi isaanii wajjin rabbisaan rabbaaniyyaa haa ta'e. Maamma shurrubbee jedhaa du'aa godhaafi. Nuda